akkuma beektani ka harsaa ishiin abbaa manaa ishiitii fi ilmaan ishii kana faana kaffalaa turte argitaniirtu abbaa manaa ishii irraa deemee waan kiraa manaa kaffaltu turee dhabdee wantoota gargaraatitu ishii mudate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya baga jiraattan. Alhamdulillah rabbil alamin. Uno as geenye maaliif baddee yettanii gaafachuun keessan ol hin banne gaa'ii mee duraan dursee nagaa gaafadhaati. Raahel Oshama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota keenya nageenya keessan bakka jirtan hundatti isin kaawaa tolchaa har'a kunoo chaanaala kanarratti dhufneerra akkansumattan abdiidha. maal nyaattee kun dhalaa sagaleen kenna gahu. Maaliif dhaga'ama? Wal Dhaga'ama? Guddaa ta'anii sun. Rabbi kun dhaga'ame? Ini video jedhanii Atillee mee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نديكنا تود تمركزاتنا تأثر نبرة هو زاري دمو هتك راح يرجع ولا كنان جديد تسمين نجنة. hordoftoota kabajamtoota keenya akkuma beekamu faallaa gochaa video keenya hanga dhumaatitti ilaala komentii nu barreessaa nu faana akka turtan abdiin qaba kanaaf amma gara ibsaatti isin dabarsaa jechuudha. Maaliif baddee yookaan maaliif nurraa dhabamtanii jettanillee gaafachuun keessan olamoo isinirraa baduu keenyaaf dhiifama isin gaafachaa wanni gaa isinirraa banneef rakkoon na nyaachisiitu amma alhamdulillah rakkoo isinitti ni abadan rakkoo fiteen jira bakka itti goone hunda isii rakkoon bakka godhatte wanni gaa gammaa badee fi kaameeraa waraabullee hin barbaanne waan hin barbaadiniif jecha isla kunis ramadaana keessa turrelleedha ramadaana asittillee mootu waa'ee ijoollee mubaarakiin akkasitti dhabamsiisanii baatii afur guutu dhabamsiisanii akkasitti baatii hanga ani achirraa gaddeebi'ee wanna dhuusan hunda san dabarsine achirraa gaddeebi'ee mubaaraka kee akkasitti akka argitan sanitti barbaanne arganne alhamdulillah rabbil alamin isallee manni barumsattu deebi'eetu fattanameetu amma barumsaa'u gara kutaa 5 dabra jira inshallah. Kanaaf dhimma sanii ijoollee gaafsan hiisifne dhimma san mana murtiitti deddeebi'aan ture waan balleessanii fi waan badii balleessan hunda meeshaa caccabsan koompitara cabsan waan maallaqa akkasitti fuudhanii dhabamsiisan san hunda jararratti deebisne akkasii mana murtiitti dabarsinee mana murtii argatanii jechuudha. Murtiin isaanii mana hidhaati hidhaa jiru jechuudha. Alhamdulillah kun waan gaarii malee. Kanaaf asirraa as deebiin ammootu Raahel namni hin beekne hin jiru. Raahel jechuun haadha arganneetu biti akkasii. Haadha arganneetu biti diraamaadhaan ta beekamte nama bira dhaabachuudhaan waa hundaanuu beekamtuudha turte yeroodhaaf haala yerootti kan jiru miidiyaa irraa baddee turte amma immoo Zeenabiin karaa kaameeraa duubatiin waan gara isin naa oolte agara jedhee himuu hin danda'u jechuudha. Maatii kiyya ka faca'ee ture gaafa hangaara jirutti wanni isin kaameeraa duubatti raawwachaa turte masaarifa ijoollee tiyyaa mana kiraa irraa kafalaa turte jechuudha. Kanammoo anaa miti kan Zeenabiti waan isin gooteef jechuudha. Atillee dubbata. Mee duraan dursee isiidhaaf carraa kennu. Mee Raahel galata waan goote himi jechuu kooti miti. Mee daawwattootatti manni hubatu waan siifi Zeenab alagaa si waliin qabdan. Mee Ayyoo hordoftoota kabajamtoota keenya akkuma beektani kan namni ni rakkataa rakkina keessaa isin ba'a. Namni rakkanne addunyaa kanarratti hin jiru. Nus rakkanna. Namoonni kunis rakkatu. Warri argatan kunis boru ni rakkatu. Kan dhabanis immoo ni argatu. Akkuma beektani yeroo baay'ee kan ni dhufa. Rakkinni adda addaa mudannoon garaagaraa ni mudata. Garuu nama bira dhaabbachuun dirqama keenya namaaf jennee yookiin immoo namni nu argu jechuuf oduun ta'e keessa keenya wanni nu raawwannu keessa keenya laphee keenyarraa dhugaarraa kan madde ta'uu qaba. Hiriyyummaan isa dhugaatii fi hiriyyummaan
baddaarraa kuni gargari maaliifin Zeenab jechuun obboleettiitiya garmaleen ishii jaaladha akkuma beektani kaarsaa ishiin abbaa manaa ishiitii fi ilmaan ishii kana faana kaffalaa turte argitaniirtu abbaa manaa ishii irraa deemee waan kiraa manaa kaffaltu turee dhabdee wantoota gargaraatitu ishii mudate waan hunda san bira dabartee har'a kara jireenya gaariitti kara mana ishii sanitti kara maallaqa ishiitti deebiteerti ani baay'een itti gammada maaliif nama jechuun mush miidiyaa irratti ba'ee yookiin immoo ittiin waa mul'achuuf nama gargaaruu hin ta'in akka keessatti nama gargaaruunis waan jiru kanaaf namni nama isa bira jiru hin jaalatin rabbi isa hin argisan kanaaf namni wal jaalachuun dirqama Zeenab baay'ee akkaan jaaladha obboleettii tiyya hiriyaatiyya murteen kabajaan ishiif qabu daangaan qabu waan isin ajaa'ibu kanaaf isin jedha hordoftoota kabajamtoota kiyya gammachuu nama argu wanni caalu jiru ani maatiin kun mana tokko keessatti galee tasgabbaa'ee gammachuun jiraachuun isaa baay'ee na gammachiisa garuu waan kana ta'eef waaqayyo haa galatamu jecha kanuma yaanni ani qabu hordoftoota kabajamtoota ayyee akkuma dhageettan gaa awwaan kana quban qabu ture dhugaa waan kana quban qabu ture akka ishiin tuni Zeenab illee bira dhaabachaa ture quban qabu ture subhanallah Zeenab dhoositee waan kana hunda hubatu qaba namni daawwattoonni hubachuu qaba mistira ture waan Zeenabiin hanga annu deeme sanitti namni bishii bira dhaabachaa ture isii ture harka irra mucallee barbaachisaa maal jechaa kuni kanammoo afaan isirra Zeenab illee irraa dhageessu Zeenab እስኪ እናንተ ተመልካቾች ያላችሁን ያሳለፉን ከሷ ጋር እንዴት እንደሆነ ንገሪያቸው ከራሄል ጋር ያሳለፉት ብዙ ታሪክ ነው ይሄ ነው ማለት ምን ለመናገር ይከብደኛል ራሄል ማለት እህቴም ሁሉም ነገር ይናል በዚህ ስር ጊዜ በዚህ ያገዘኝ በሁሉም ነገር ከጎኔ የቆመች ንጹህ እህቴ ናት እኔ የሷ ውለታ ከፍዬ መጨረሻው አይመስልም እንጂ ሶ አላህ ነው እንጂ የሚከፍለው የሰው ውለታ ሰው ከፍላለሁ ብሎ ማለት እኔ እንጃ የራሄል ውለታ ብዙ ነው የቤት ክራይ ልጆች የሚፈልጉት ነገር መስሩፋቸው ምናቸው ብዙ ነገር ነው ያደረገችልኝ ግን ቪዲዮ ላይ ራሱ አንድ ቀን እስኪ ቪዲዮ እንስራ ስላት ላ እኔ ቪዲዮ ላይ ለመግባት ላ አለች ቪዲዮ ላይ እንኳን እምቢ አለችኝ አንድ ቀን እንኳን ቪዲዮ ላይ ስላት እምቢ አለችኝ ለሽ ያራይሉ እምቢ አለችኝ እኔ ወቹ ገባ ማለት ላ አለችኝ مش ናርጋ ፈሶስ እንታኔው ዱጉማ Zeenab namni bira dhaabatee eenyu jechaa ture namni gaafachaa ture jettanii yeroo namni bira dheesse sanitti namu bira dheesse diini akkasitti yeroo akkasin na cafaqqee rakkoo kan hunda dheefa ta'ee gaaratti deemu sanii dhugaadhaaf ani hubachuu dhabuun kiyya anuma osoo natti himtee waan akkana osoo naan jettee sila gaarii ture dubbachuu dhabuu keetiin mufadhullee Rakkoo gammaanii dubbachuun maaliifin faayidaan qabu garuu guyyaa kana akkan dubbadhu abdiin qaban ta'e duwwaani maaliifin waan san jala deemee akkasitti haasa'u waan keessi kiyyeeffine wanti hundumtuu yeroo qabachu amma carraa argadhee atis mana keetitti deebitee jireenya keetitti deebitee gammaddee sin hundumtuu gammaddanii isin arge yaada kiyya kennachuuf ani baay'ee gammachuun qaba kanaaf waan adda tokko waan inni ani dhokachuuf yookiin immoo dhoksuuf miti kun akkuma carraa ta'e guyyaa tokko viidiyoo kiyyarratti chaanaala kiyyarratti yookiin kan isaanitti irratti haasa'uun kiyya inni oolode waan abdii qabuuf kun har'a guyyaa sagee har'a ta'e kanaaf namni ta'e yaadni qabu kanuma Zeenab immoo akkuma agartaniigaa kun baay'ee nama gaariidha agartaniitu nama jajjabaa nama keessi nama kana amantiin sabaa naannoon maaliin oduu adda hin qoodiin nu faana jiraattee kabajaan ishiin nu qabdu jaalalli ishiin nu qabdu nullee akka jaalannu godhe waliin jiraanna baay'ee nama kabajamtuu fi jaalatamtuudha asumaanan ibsachuu barbaada kanaaf waaqayyo ishee kabaju har'ammoo gammaduu ishiitiif ani baay'ee itti gammadeera ammallee gammachuu isaanii kuni hanga dhumaatitti waliin turu jecha ani yaani kiyya kanuma fixadhee jira
wallahi ulfadhu ani jechan qabu asirratti wallahi me hordoftoota keessan illee yaada as jalatti barreessaadha mijoon tuni dhugaa rabbiin yaada muraada ishee rabbi haa guutuu fi maatiidha akka maatiitti waliin jiraanna akka ishiin saahiba ishillee taate nuun beeka ture garuu waan kana duuba akka isiin immoo duuba dhaabachaa jirtu abshir jechaanii yoo ishiin boottee wannaa itti mala dhabdeettu harka duubatiin aga ishii dhukkubeetu hospitaala akka geessitu hunda isii ture jechuudha akkan dhaga'utti akka dhaga'etti jechuudha guyyaa kana mootu dhugaa rabbi galata kana mootu yeroo eeggata akkuma jenne akkuma isin jette har'a yeroon ga'ee guyyaan ga'ee har'a waa'ee isii kana dubbachuun keenya maatii kiyyatti deebi'ee akkan immootu isii wajjin waliin jiraannee maatii kiyya akka bultii oowwitu kan godhe isiidha jechuudha mistirri ishiidha gama duubatti kanaaf kun kanan osoo jiru alhamdulillah rabbil alamin guyyaa har'aatti rabbiin naga'uunu galata rabbii bakka illee ni beeytanii bakka keessatti illee ni beeytanii rakkoo wajjin dabarsine sila akka gaara san keessatti nyaataa dhugii dhabne bishaan waan dhuguu dhabee osoo dheessinuu akkasii kadua keessa deebi'ee ni beeytan jechuudha isinitti himu isiniif haaraa miti hordoftoota kiyya kanaafuu har'a galata mijoo tanaa dubbachuu fi waan irra ga'ellee waan hin badeef illee akkuma isiniin jedhe ijoolleen akkasii murtii argattee waggaa hedduu itti muranii murtii argattee mana hidhaa jirti jechuudha warri mubaarakiin akkasitti cinqaa ture achitti dhumattee waan isaanii achi dhumattee kanaaf hordoftoota kiyya warri na bira dhaabates warri gaafsan illee akkan ammaatii kiyya facaasee deemullee kan na godhes homaa garaan isinaa gubatu yoo warri hafillee yoo jiraate garaan isinaa gubatu nuti ammaatii kiyya deebee sababa mucaa tanaa rabbiin bakki isiin baafte riskii hunda rabbiin bakka buusuu fi kanaaf isin jechuu barbaade መልእክት ካለሽ ጨርሽ እኔማ خلاص ለራሄር እንትን ነው እንጂ እኔ እውነት ነው ማለት ይፍሳ ምንናገረው ራሱ ቃል ያለኝ የራሄር ነገር እህትም ሆና ቤተሰብም ሆና ሁሉም ነገር ሆና ነው ከጎኔ የቆመችው እስካሁን ድረስ ያልወጣ እንትን ነው ያወጣሁት ያለው ስንት ጊዜያችን ነው አንድ ቀን ተናግሬ ራሱ አላቀም ግን ሁሉም ነገር ከቪዲዮ ማለት ነው እኔ ማልተናገርኩ ምን የምታደርገው ነገር አለ ሰው ውለታው አላህ ነው እንጂ የሚከፍለው ሰው ልጅ አይደለም መቼም አደርጋለሁ ማለት አይቻልም እውነት ከሱ ነው የምታገኘው መስጠት ጠባቂ ነሽ ማሻአላ እሷ ነሽ ራሄር ዛሬም ነገም ወዳት ውድ እህቴ ናት በጣም ከናፎ ወርዶት ከያ አኔ ከነዋን ጀዱን ከቡ ጀቺና አንቀታ ወርዶት ከየካሊ ኢንሻአላህ ረብ ይደ አሞቦ ደሞ ሂንበኑ ኮኖራሊስ ነብረ ጅርቲ አቲም ባረክ ሲንጅርቲ ጆለት የለ ነጅርቲ ኑቲ ማቲ ዳማና ተኮ ጅራና ይሂኒስ መንብራ ወሶ ጅራቱ ኖሊን ጅራቴ ወዱላ ከናፍ አከሲን ሲንጀላት ወርዶት ከየጋሊ ረብ ይደ ቪዲዮ ብራቲንግ ወሊድ ቻና አምሰከ ባራይ كناف يلا نجان سنجرا نجان ورا بلا جرات سنجرا باي باي سنجرا أورموتي يا كالي